Itoophiyaatti mormii dargaggootaa finiinee fi hooggansa keessoo kennameen jijjiiramni siyaasaa erga dhufee waggootiin afur lakkaawamaniiru. Jijjiirama wareegama qaaliin argame kana itti fufsiisuufis dargaggootni gahee olaanaa ba'ataa turaniiru ammas ba'achaa jiru. Qophii addaa Addis Miidiyaa Neetwoork sagantaa afaan Oromoo irratti kan hirmaatan gaggeessitootni jaarmiyaalee dargaggoota Oromiyaa dargaggootni Oromoo baroota keessatti bu'uura jijjiiramaa ta'aa akka turan yaadachiisaniiru. Dargaggeessa humna jijjiiramaa ta'e kana misooma keessatti hirmaachisuun xiyyeeffannaa yaa'ii tokkoffaa paartii badhaadhinaa akka tures kaasan. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggoota qixa sirrii ta'een yoo hin fayyadamin biyyi kun ni jijjiiramti, biyyi kun guddina ni fiddi wanni jedhamu kun milkaa'uu akka hin dandeenye ifatti kaasanii jiru. Inni kunis dargaggeessi baay'een isaa almost biyya kanarratti naannoo parsantaa 70 ta'u kun fayyadamummaa keessattis akkasumas immoo hirmaannaa keessatti dargaggoonni kun itti fayyadamuu qabu. Keessattuu dinagdeedhaan dargaggoon of ijaaruu akka inni qabu dinagdee keessatti immoo yeroo of ijaaruudhaaf hojjetamu qonna irratti xiyyeeffannaan guddaa kennamee akka inni hojjetamuu qabu. Hirmaannaan dargaggoota mataa isaatiin yaa'ii kana irratti hirmaatan keenya karaa dirmansi dargaggootaatiin parsantii 20 akka hirmaatu kan godhe jechuudha. Kanaan alatti immoo hooggansiisanii alas jiru mataa isaatiin dargaggeessa jechuudha. Waliigala paartichi kan ijaarame kan hundaa'e dargaggootani waan ta'eef xiyyeeffannoo addaat kenne jechuudha. Sagantaa isaa irrattis dambii irrattis dargaggoota fayyadamummaa dargaggoota gama dinagdeetiin hawaasummaatiin siyaasatiin jiru karaa adda ta'een akka hojjetamu teechiseera irrattis walii galameera. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa kanas mirkaneessuuf carraa hojii uumuun murteessaa ta'uu kan kaasan gaggeessitootni kunniin dargaggeessi ilaalcha hojii tuffachuu keessaa ba'uu akka qabus dhaamaniiru. Akka mootummaatti mootummaan carraa jiru hunda dargaggeessaaf uumuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammataa fi inni guddaan garuu dargaggoodhumti ofii isaatiif ani hojjedhee ofii kiyyaan jijjiirama biyya kana jijjiiruu nan danda'a jedhee amanuu qaba jechuudha. Yeroo tokko hojii uumuu kana mootummaadhumti qofti waan hunda isaa fixee dargaggoodhaaf kennee dargaggoon immoo gaheen isaa hojiidhuma sana qofaa fudhachuu waan kennameef fudhachuu godhee bakka ilaalamutu jira jechuudha. Inni kun bu'uura irraa sirrachuu qaba. Dhaloonni boru biyya kana dhaalu keessattuu dargaggoonni dinagdeedhaan baay'ee cimuu danda'u qabu jechuudha. Beekumsa qabu, humna qabu, iddoo kamuu deemanii waa uumuu danda'u jechuudha. Humna kana fayyadamuu irratti kana dura hin arganne waan ta'eef bara kana keessatti mootummaa naannoo Oromiyaatis warraaqsa dinagdee hedduu sochiiwwan dhaabbileewwan adda addaa dhaabbanni adda addaa dinagdee kana maddisiisan baay'eetu hundaa'e jechuudha. Egaa kana keessatti wanni akka laallamu akka jalqabe sunii fi akka amma irra jiru progressiisaa akkaataa barbaadame sanis ta'uu baatu waan abdii namaa kennu jira jechuudha. Dargaggoon humna misoomaa ta'e kun qonna irratti bal'inaan akka hirmaatu taasisuun kallattii hojii paartiin badhaadhinaa qabate ta'us himaniiru. Siyaasa qofaan yeroo hunda dargaggeessa jiraachisuu hin dandeessu. Maaliif dargaggoon kun dinagdeedhaan of ijaaruu qaba, hawaasummaadhaan akkasumas hirmaannaa siyaasaa isaatiin walqixa hirmaachuu qaba waan ta'eef fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa tokko investimentii qonnaa irratti yoo inni bobba'e lafa hektaara hedduu nama tokkoof kuttee kennita. Garuu immoo dargaggeessa 200 300 lafuma sana irratti ijaaruun ni danda'ama. So dhimmooti kun amma baalaansii isaanii eegamanii investimentiinis nu barbaachisa. Dargaggeessi immoo asiin hojii hojjechuun nu barbaachisa waan ta'eef baalaansiin kun eegamuu akka inni qabu. Garuu immoo as biratti kan laalamuu qabu ilaalchi dargaggoo bira jirus immoo jijjiiramuu qaba jechuudha. Garaa ammayyaa ta'een dargaggootaaf waan mijachuu qabu mijatee lafti mijatee paampii mijatee akka dargaggeessi kun karaa teekinooloojiitiin oomisheetoon oomisha isaasan fi oomishtummaa isaasan gara biyya alaatitti ekspoortii gochuu danda'u irratti karaa adda ta'eetiin xiyyeeffannoo addaatiin kallattii irrattis ejjennoos kan qabate jechuudha yaa'iin paartii badhaadhinaa. Akka naannoo Oromiyaatti hojii idileessa dargaggootaa eegalameen seektarri hundi dhimma fayyadamummaa dargaggootaa irratti abbummaan akka hojjetuuf sochiin eegalame bu'aa argamsiisuu eegaluu isaa himameera. Wantoota dargaggoof malan dargaggeessa naannichaa biraan ga'uuf ammas hanqinaalee jiran furaa deemuu akka barbaachisu kaafameera. Albuudni Oromiyaa keessa jiru lakkoofsa hedduudha. Maqaa dargaggootaatiin sheediin ijaaramee magaalota irratti taa'ee jiru lakkoofsa hagana miti. Really dargaggootu itti fayyadamaa jira albuuda sanatti dargaggoo fayyadamaa jira yoo jette miti jechuudha. Bakka kanatti hanqinoonni tokko ni jiru. Eenyuma kana gama taasisneen naannoo kana irratti hanqinoota guddaatu jiru jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti carraa mootummaan dargaggeessaaf uume maqaa dargaggootaatiin taa'ee jiru kun akka inni dargaggoon qofti itti fayyadamuu danda'u qabsoo nu gaafata. Isa kana wanni jalqabne jira kana itti fufneetu deemnaa jechuudha. Humna dargaggeessaa tajaajila lammummaa irratti hirmaachisuun misooma biyyaa mirkaneessuu irratti kan hojjetamu ta'us hirmaattotni marii kanaa dubbataniiru.